Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa haleellaan shororkeessitootaa badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuurraa duubatti kan hin deebisne ta'uu beeksise. Mishigii TPLF ittiin boonaa turte hundi jalaa cabaa jira. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa keenya. Odeeffannoo ammaaf qabanne ijoo ta'an kanneen olitti dubbisnee bal'inaan isin biraan geenya. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Haleellaan shororkeessitoota badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuurraa duubatti kan hin deebisne ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksise. Tajaajilichi ibsa baaseen gareen shororkeessaa Shaashanii godina Horroo Guduruu Wallaggaatti lammiilee nagaa fi milishoota ajjeesuu yaadachiiseera. Lixa Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti humni nageenyaa fi uummanni garicha irratti tarkaanfii fudhachuu yaadachiisuun garichi bittinnaa'aa gara godina Horroo Guduruu naannawaa Jaardagaa Jaarteetti baqachuu eereera. Garichi ajjechaa lammiilee nagaa irratti kan raawwate guyyaa kaleessaa galgala ta'uu fi ajajaa Shanii naannawaa sanaa Jaal Urjii fi ergamtoota isaa irratti tarkaanfii fudhatamee haaloo bahuuf akkasumas ayyaanota masqalaa fi irreechaa jeequuf yaadee ta'uu tajaajilichi ibseera. Yeroo ammaa kutaaleen hawaasa garaagaraa naannawicha qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uun garicha naannawicha keessaa qulqulleessaa jiraachuu beeksiseera. Gochi gara jabeenya diinonni wayita kaayyoon isaanii jalaa fashalaa'u lammiilee nagaa irratti raawwatan kan nama gaddisiisu ta'uu kaaseera. Ta'us tarkaanfiin badiisa garee shororkeessitootaa badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuurraa duubatti nu hin deebisu jechuun ibseera. Itti aansuun odeeffannoo arganneen raayyaan ittisa biyyaa mishigii wayyaaniin ittiin of bokoksaa turte jalaa caccabsaa jira. Dirree raayyaatiin gooticha raayyaa ittisa biyyaan kan durfamaa jiru waraanni waloo gocha ajaa'ibaa ta'e raawwachaa jiraachuu odeeffannoo naannoo sanaa argame ni ibsa. Uummata isaaf homaa dantaa tokkollee kan hin qabnee fi yakka waraana biyyoolessaa kan raawwachaa jiru gareen shororkeessaa wayyaanee kun manneen qotee bulaa keessatti mishigii hojjetatee uummata ficcisiisuuf yaalus humna raayyaa ittisa biyyaatiin diina uummataa kan ta'e yaadni isaa fashalaa'eera. Guyyaa kaleessaa mishigiin 3 jalaa cabuusaa odeeffannoo arganneen nageenye jira. Jaalleewwan wayyaanee hedduun madoo fi du'aan adabamaa jiru. Hidhattootni wayyaanii kan harka kennachaa jiran lakkoofsa kan hin qabne ta'uu odeeffannoon arganne ni agarsiisa. Gootichi raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii cimaa gaggeessaa jiruun uummata raayyaa ariitiidhaan hiraara wayyaanee keessaa baasaa jira. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa har'aaf qabannee kan dhiyaanne asuma irratti golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa jecha laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa galatooma.